Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Harraati. Sona Miidiyaa Harraa keessatti taatolee miidiyaa hawaasummaa irratti raawwatanii dabalatee miidhaaf gaarummaa isaan hawaasa tokko keessatti qabaatan waliif ilaaluuf jirra. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati. Baroota 1960moota keessaa as biyya keessa jiraannu United States keessatti bara sochii uummata gurraachaa jedhamuun beekama. Biyyi Ameerikaa jedhamtu harka isaan Britain jalaa baatee otoo walabummaa ishee hin gonfatiniin dura lammiileen gurraachaa gamana dhufan hundi akka garbaatti hojii humnaa hojjechuuf dhufu turan. United States keessatti biyyooti gara kibbaa jiran qonnaaf humna gatii rakasaa waan barbaadaniif lammiileen gurraacha Afrikaa kan mootota isaaniitiin lammiilee adiitti gurguraman kaanis humnaan dirqisiifamanii akka gara Ameerikaa dhufan taasifaman. Bara 1776 Ameerikaan Britain jalaa walabummaa ishee labsatti. Labsii walabummaa sanaan Thomas Jefferson barreeffama akkana jedhu barreessanii turan. Dhalli namaa hundi mirgaaf dirqama garii waliin uumaan walqixa isa uume jedhani. Jefferson labsii sana keessatti lammiileen biyyattii kamuu bilisummaan jiraachuuf akka mirga qabaatu hunduu karoora isaa galmaan ga'achuuf carraa walqixa akka qabu yaada ifa ta'een ture kan barreessan. Isaan labsii walabummaa biyyattii The Declaration of Independence sanarratti mallattoo isaanii kaa'anis Jefferson waliin yaada kana sirriimatti waliin qooddatu turan. Yaada kanaanis mul'ata Ameerikaa ittiin jedhan. Mul'ata kana dhugoomsuuf geggeessitooti kun yaada lamarratti hirkachuun bifa ittiin uummati biyyattii hooggana isaan geggeessu nama biyyaaf saba isaanii bulchuu fedha isaaniitiin filatan bulchiinsa sirna demokraasii jedhu diriirfatan. Seerri isaan kun akka fooyya'uu danda'uu fi akkasumas akka itti seeraa fi heerri tumamu naamusa ittiin hawaasi biyyattii walii wajjin jiraatu yayyaban. Sagalee irra jireessaan hiree ofii borii irratti murteessuu irratti waliif galan. Kun hundi ta'eyyuu garuu biyya namni hundi walqixaa jedhame kana keessatti gareen tokko garuu moggaatti hafee mirga sana dhorkatame. Isaanis lammiilee gurraachaa bittaaf gurgurtaan hojii humnaatiif gamana dhufan. Carraan nama isaan bulchu filachuu, daldala ofii banatanii jireenya qixa jiraachuu, akka barbaadanitti ba'anii galuu, nama guutuu ta'anii mul'achuu, adiin qixa mana barumsaa dhaqanii galuu dhorkataman. Lammiileen gurraacha biyyatti biyya keessa jiraatan mitiiti jireenya dhuunfaa ofiillee geggeeffachuuf akka ofii fedhanitti jiraachuuf hayyama lammiilee adii biyyattiin ala socho'uu mirga hin qaban turan. Haa ta'uti wayita kana lammiileen adii hundi gabrummaa dhala gurraachaa irratti yaada tokko qabu turanii jechuu miti. Isaan biyyattii gara kaabaa jiran akka lammiileen gurraachaa akkuma isaanii bilisummaa qabaatan bilisummaan jiraatan hawwiif fedhii isaanii ture. Kanaaf lammiileen gurraachaa gara kaabaa gabrummaan dhufanii turan isaan kibbaa caalaa bilisummaa qabu turan. Ta'us garuu akka lammii adii mirgoota hunda qixa hin qaban. Bara waraana siviilii biyyattii ijoo guddaa kan ture lammiilee gurraachaa kana gabrummaa jalaa bilisoomsuu gabrummaa jalaa baasuu ture. Waraana sanaan booda lammiileen gurraachaa heera biyyattii fooyya'e keessatti mirgoota hanga tokko argatan. Heerri fooyya'e kun fooyya'insa heeraa 13ffaa jedhama. Fooyya'insa heeraa 14ffaa akka gurraachi biyyattii akka lammii Ameerikaatti ilaalaman kan taasisu ture. Yaadi inni kun garuu lammiilee adii biyyattii baay'ee isaanii hin gammachiifne ture. Gurraachi biyyattii keessa jiraatu lammii adii biyyattiin qixa akka lammii biyyattiitti ilaalamuu mormuu jalqaban. Boodas adiif gurraacha gidduu seera golgaa ta'u tokko baafatan. Hagamillee hojiin lammiilee gurraachaa biyyattii guddina Ameerikaa keessatti gahee olaanaa qabaatus bara 1896 manni murtii olaanaa biyyattii jechuunis kan United States seera walqixxummaa addaddummaa irratti hundaa'e separate but equal jedhu baase. Akka seera kanaatti lammiin gurraachaa lammii adii waliin mana hojii tokko keessa akka hin hojjenne, akka ollaa lammiilee adii hin jiraanne, akka lammiilee adii waliin ijoollee isaanii mana barumsaa tokkotti hin ergin kan daangessu ture jechuudha. Haa ta'u malee lammiileen gurraachaa lammii adii biyyattii waliin mirga walqixa akka qabaataniif qabsoon geggeeffamu tasa laaffatee hin beeku. Haa ta'u malee jijjiiramni ture ga'aa hin turre. Heerri fooyya'e 15ffaa immoo lammiileen gurraacha biyyattii kun nama isaan geggeessu akka filatan kan taasisu mirga filannoo isaaniif laate. Haa ta'u malee kunis
ga'an ture. Waraana addunyaa lammaffaan booda lammileen garii heeri biyyattii baay'eensa akka fooyyeensa barbaadu eeruu jalqaban. Bara 1954 manni murtii olaanaa biyyattii lammileen gurraacha biyyattii adiin qixa mana barumsaa tokko barachuu akka danda'an seera jiru fooyyesse. Kunis fedhii lammilee gurraacha biyyattii hedduu kan guute hin turre. Kun ammoo fedhii lammilee gurraachaa biyyattii hooggansa jabaa geggeessaa gaarii akka qabaatu taasise. Mirgooti yeroo yeroon lammilee gurraachaaf laatamaa dhufan kun booda nama mirga saba isaatiif falu mul'ata guddaa qabuu fi nama ofiisaarra dabarsee saba isaa jaallatu tokko abbaa qabsoo lammii gurraachaa Maartin Luuter Kingiin of keessaa dhalche. Nama nagaaf haqa jaallatu, nama bilisummaatti amanu Maartin Luuter King nama sana turan. Bara 1955 fi 1968 gidduu Maartin Luuter King jijjiirama Ameerikaa keessatti nama ga'ee guddaa qabaatanidha. Namni yeroo duraaf miidhaa fi dhiibbaa gabrummaa lammileen gurraachaa keessa jiran qalbii addunyaatti fidan Maartin Luuter King tiksee gaarii geggeessaa jabaa ta'uunsaa fi mul'ata qabatee ka'eef amanamummaa qabaachuunsaa darbees haasaan arrabasaa fi quuqama inni lammii isaatiif qabu akka lammileen gurraachaa abdii isaanii hunda isarra kaawwataniif isa waliin hojjetan taasise. Maartin Luuter King bilisummaa lammilee gurraachaa keessatti mee maal gumaachan? So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Maartin Luuter King seenaa lammii gurraachaa keessattis ta'ee walumaa galatti siyaasa Ameerikaa keessatti nama jijjiirama guddaa fidanii darban, nama qabsoo sochii warraaqsa lammilee gurraachaa hoogganan, nama saba isaanii waliin beela'anii, saba isaanii waliin reebamanii, saba isaanii waliin hidhamanii, saba isaanii waliin xoofoo dararaa gabrummaa hunda unatanii darbanidha. Qabsoo Maartin Luuter King geggeessan keessaa inni guddaan bifa karaa nagaan uummata isaanii bilisoomsuu, kunis bifa hiriira hokkar of keessaa hin qabnee fi diddaa garaagaraatiin seera biyyattii irratti dhiibbaa uumuu lammii gurraachaa keessa kan qabsoo karaa nagaa sana hoogganu geggeessaa baasuu yoo ta'u, isa kanattis xoofoo diinaa hunda dhandhamaa itti milkoomani. Maartin Luuter King tiksee gaarii, aktiivistii jabaa, nama mallattoo gaarummaa isaanii sanammoo hojiin mirkaneessan baroota 1950 keessa jireenya lammilee gurraachaa bocuu keessatti hanga lubbuun wareegamanitti ga'anidha. Loogii sanyummaa mormuu, duula diddaa, hiriira garaagaraa qindeessuudhaan uummati isaanii akka gabrummaa adii jalaa ba'ee akka dhala nama tokkootti ilaalamu kan taasisan, bara umuriin walabummaa biyyattii kichuu turte sana jaafarsan, namni hundinuu qixa uumamee jechuun labsii walabummaa biyya isaanii irratti barreessan sana jiraachuuf jiraachisuu irratti nama seera biyyattii keessattis isa kana jijjiiramatti hiikanidha. Maartin Luuter sochii isaan geggeessanis guutummaa biyyattii keessatti lafa qabatee hooggansa isaaniin
finiinee sochii kana keessattis Maartin Luuter King fuula dura bu'uun harka lammiilee isaanii bitaaf mirgaan qabachuun imala bilisummaa saba isaanii nama jalqaban. Sochii warraaqsa uummata gurraachaa hanga sadarkaa gurraachi biyyattii keessatti biyya itti akka lammii lammataatti ilaalame keessatti jechuudha sadarkaa biyyattii hoogganuutti ga'e kanaan kan geessisan namni mul'ata kana bocanii darban isaan turan. Ashaaraa isaan sochii warraaqsa lammiilee gurraachaa kana keessatti qaamaan argamuun dhiisanii darban hanga tokko yoo ilaalle mormii hojjetoota gurraachaa Memphis duula atoobisii lagachuu Montgomery haasaa isaanii mul'atan qaba yookaan I have a dream jedhu yoo ta'u Martin Luther King hanga bara 1968 lubbuun isaanii gochaalee isaanii kanaaf jecha harka namaan dabarteetti otoo guyyaa tokko ofiif hin jiraatin lammii isaaniif jiraatanii geggeessaa darbanidha. Ameerikaan har'a baatiin amajjii seenee wiixata 7 irratti waggaa waggaadhaan guyyaa dhaloota nama kanaa kabajji. Seenaa gabrummaa lammiilee gurraachaa fi qabsoo isaan hooggansa nama kanaa jalatti bilisummaaf taasisan yookaan saba Oromoo waliin wal bira qabnee ilaalle addaddummaa nuti arginu baay'ee muraasa. Tarii gabrummaan lammii gurraacha Ameerikaarra ture kan lammii adiin geggeeffamu yoo ta'u kan uummata Oromoo irratti raawwataa ture garuu gurraacha gabroomsuurraan kan hafe addaddummaa guddaa hin agarru. Uummati Oromoo erga harqota gabrummaa jalatti kufee jalqaba jaarraa 19ffaarraa kaasee hanga gaafa baroota 1960mootaa fi 70moota keessa bifa ititeen qabsoo bilisummaa finiinsuu jalqabuutti haalaa fi teessuma isaatu adda malee guyyaa itti callisee gabrummaa amanee fudhate hin qabu ture akkuma lammiilee gurraacha Ameerikaa. Har'a qabsoo lammiileen gurraachaa baroota 50 fi 60moota keessa dhaamsaan wal ijaaraa gabrummaa nuffuun yaada tokko jalatti hiriiranii bilisummaa saba isaaniif qabsaa'aa turan san sududuma sammuun dhala namaa dabalaa deeme teknooloojiin guddachuutti ka'uun guddinni teknooloojii kana waliin sochiin bilisummaa biyyootaas tarkaanfataa dhufe. Yeroo adda addaatti akka ilaalle gumaacha warraaqsa biyya tokkoo keessatti gaheen miidiyaan hawaasummaa qabaachaa jiru akka salphaa hin taane sochii qeerroowwan Oromoo biyya keessaa Oromiyaa keessatti itti jiran addunyaaf ibsuu fi akkasumas dhaamsa gam tokkoo jiru gam biraatti dabarsuu keessatti argaatti jirra. Sochiin qeerroowwan Oromoo Oromiyaa keessatti kan jalqabe sadaasa bara 2015 jechuu baannus mormii maaster pilaanii Finfinnee irratti hirkatee bara 2014 magaalaa Jimmaarraa eegal kutaalee Oromiyaa hunda dhuunfateef boodas sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Xiqqittii Gincii keessaa akka haaraatti jalqabe sana keessatti gumaachi feesbuukii fi tiwiitarii jabaa ture. Har'a hanga mormiin uummatichaa biyya Biraazil magaalaa Riyoo Olompikii addunyaa irratti sagalee ol qabee iyyutti gumaachi miidiyaan hawaasummaa taasise salphaadhaa jedhee namni yaadu yoo jiraate namni sun sochii uummatichaa kan hordofaa hin turre ta'uu qaba. Sochiin taasifame kunis sochii mootummaa gabroonfataa hundeetti raase qofaa osoo hin taane sochii jijjiirama siyaasa Oromoo keessatti jijjiirama hangana hin jedhamne fidee darbedha. Uummati Oromoo qabsoo jaarraa tokkoo guutuu bifa harceenis ta'e akkasumas bifa ititeen yeroo adda addaatti geggeessaa ba'e kana keessatti yeroo kam caalaayyuu waggaa tokko darban kana keessatti ture kan wal dhaga'ee walii wajjin hiriiree marartee fi jaalala waliif qabu ifatti wal agarsiise. Kun ammoo bu'aa miidiyaa hawaasummaatii yoo jennu soban ta'u. Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 fi bara 2012 gidduu taasifame keessatti caalaa bara 2014 irraa jalqabee miidhaa dhiibbaa ajjeechaa dararaa fi hidhaa uummata Oromoo mudataa jiru addunyaatti mul'isuu fi akkasumas qeerroowwan lubbuu isaanii laatanii biyya keessatti qabsoo sana finiinsaa jiran jajjabeessuu irratti gumaacha miidiyaan hawaasummaa gumaachi laayyoo miti. Haa ta'u malee kanaan duras akka irratti haasofnee dabarree miidiyaan hawaasummaa balaa hin qabu jechuus miti. Akkuma uummata walitti hidhuuf isa daangaa gamaaf gamanaa jiru walitti fiduuf qabsoo fi warraaqsa uummataa finiinsuuf miidiyaan hawaasummaa bu'aa guddaa qabaatu uummata walitti dhufe kana diiguufis ta'e miidhuuf bu'aa wal fakkaataa kenna. Maaliif yoo jenne seerri marsaan miidiyaa hawaasummaa kun ittiin bulu namoota ittiin dhimma ba'an hunda itti gaafatamummaa akka qabaatan taasisuu baay'ee kan laaffate jechuurrayyuu kan hin jirre ta'uurraan kan ka'edha. Namni hundinuu maqaa fi suuraa garaa garaatiin dhaamsa barbaade dabarfachuu
yaada barbaade laadhachuu isa tokko qeequu fi tokko faarsuun bifa haguugameen kan irratti geggeeffamu waan ta'eef yaadoti dhiyaatan hundi beekumsaa fi haxxummaan hin keessummeessaman yoo ta'e uummata tokko diiguuf gumaachi isaan laatan salphaa miti. Har'a labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti labsame intarneetiin biyya keessaa mootummaan daangeffame sochiin ture hundi herga hanga tokko laaffateen booda wantooti marsaa hawaasummaa irratti deemaa jiran kan uummaticha walitti hidhuu fi fiduu caalaa kan walirraa fageessu ta'ee mul'ataa jira. Kun ammoo injifannoo dhiiga ijoollee Oromoo biyya keessaa dhangalaasaniin argame irratti gaaddidduu gurraacha uumaatti jira jechuudha. Namooti diina irratti fuulleffachuurra walirratti duuluun yaada namni tokko barreesse yookaan dhiyeesse irratti yaadaan mormuurra eenyummaa nama tokko irratti fuulleffachuun duula adda ta'e tokko geggeessuun jibbiinsa afarsuu fi garaagartummaa bal'isuun miidiyaa hawaasummaa irratti akka malee jabaatee deemaatti jira. Kun ammoo irra jireessummaan kan geggeeffamu mootummaa biyya bulchuu yookaan diinaan ta'u kan wal nu falmisiisu miti. Har'a mootummaa wayyaanee duula karaa miidiyaa hawaasummaatiin irratti baname ofirraa qolachuu waan dadhabeef jecha addaddummaa xiqqoo qabnu keessa gugatee namoota bifaaf eenyummaa sobaa haguuggatanii garaagartummaa afarsan hedduu bobbaasee akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Kana beekuuf ammoo gocha miidiyaan biyyattii guddichi haasaa fi barreeffamoota namooti wal qeequun miidiyaa hawaasummaa irratti barreessan irratti hundaa'ee dhiyeessaatti jiru ilaaluun ga'anatti fakkaata. Uummati gurraacha Ameerikaas ta'an lammiileen gurraacha Afrikaa kibbaa jiraatan bara marsaan hawaasummaa hin jirre keessatti waliif iyyatanii dhaamsaa fi xalayaan wal ijaaranii hoggana tokko jala hiriiranii har'a uummati gurraacha akka sabaatti akka bilisummaa gonfatu kan taasisan otoo miidiyaan hawaasummaa hin jiraatinidha. Nutis har'a gabrummaa akka sabaatti nurratti hundee jabeeffate kana keessaa ba'uuf firaa fi diina keenya beekuun yaada irratti wal morminuuf wal utumnu adda baafachuu fi akkasumas miidiyaa hawaasummaatti dhimma ba'uu ilaalchisee keessa deebinee wal gorfachuu fi of ilaaluu nu barbaachisa. Kanaaf injifannoo uummati Oromoo biyya keessatti du'a isaatiin argamsiise kana yeroo dhumaatiif golgaa gurraacha itti haguugnee akka bira darbuuf jiru taasisuurrayyuu bara gabrummaa uummata Oromoo dheeressuu ta'a. Kana keessatti akka Maartin Luuter King mul'ata qabaachuun barbaachisaadha. Gabrummaan uummata Oromoo seenaa ta'ee akka darbuuf mul'ata qabaachuu qofas osoo hin taane tiksee gaarii waliif ta'uunis barbaachisaadha. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati. Torban sagantaa biraa walitti deebina hanga torbanitti torban gaarii. Walgaa Oromoota wiirtuu maacaftuu lamaa Finfinnee biitu faana akkamii gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti tuqii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurbaa kan deemaa natti nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffee tuulamaa. Yigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan. Kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa eeggame. Booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi. Gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa. Osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura. Ifooda deebi'ee isa diinni bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandhi ifate fodaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.